Benjaamin Kaasdaan akka jedhanitti walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa dhukkubi eedsii akka babal'atu taasise. Akka fakkeenyaattis qorannaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffameen sababaa wal waraansi gaggeeffame sanaan Tigraay keessatti dhukkubichi faca'uu ibsaniiru. In Tigray, we've seen that the conflict has exacerbated the number of HIV cases. Bulchiisa naannoo Tigraay keessaa walitti bu'iinsa tureen lakkoofsi namoota vaayirasicha waliin jiraatanii akka dabaluu fi faca'inni isaa akka babal'atu gochuusaa agarree jirra. Itoophiyaa keessatti giddugaleessaan faca'inni dhukkuba eedsii dhibba keessaa harka 1.5 yoo ta'u, bulchiisa Tigraay keessatti garuu dhibba keessaa harka 1.15 ni ga'a. Bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessattis akkasuma sababaa walitti bu'iinsaan dhukkubi eedsii babal'ataa akka jiru ni yaadama. Naannolee walitti bu'iinsi jiru keessatti hawaasaaleen jiraatan tajaajila qorannoo fi wal'aansa fayyaa hin argatan. Dhimma kanarratti yaada isaanii kan kennan Itoophiyaatti meedikaala daayirektara dhaabbata AIDS Health Care Foundation jedhamu ka ta'an Dr. Tasfaayee Tafarraa walitti bu'iinsi biyyattii keessatti mul'atan AIDS ittisuuf hojii hojjetamaa jiru danqeeraa jedhaniiru. Kanas tilmaama keessa galchuun qajeelfamni PEPFAR dhiyeenya kana ifa taasiseen bajanni $100 miliyoona 100 fi miliyoona 11 naannoo biyyattii kanneen walitti bu'iinsi dhiibbaatti hammeesse keessatti fuulleffachuun kan irratti hojjetamu ta'uu waltaasisaa eeggataa akka ta'an Benjaamin Kaasdaan ibsaniiru. For next year, we are focusing on enhancing the Waggaa dhufu biyyattii keessaa lafa walitti bu'iinsi dhiibbaa guddaa geesse irratti qorannaa fi tajaajila fayyaa HIV AIDS babal'isuu irratti fuulleeffannee hojjenna. Michoota keenya waliinis walta'iinsa qabnu ni jabeessina. Walitti bu'iinsi jiran kun hojii keenya irratti dhiibbaa gaggeessanii jiran. Walitti bu'iinsa wajjin wal qabatee faca'iinsi vaayirasii HIV waan dabaleef namoota ilaalamanii sadarkaa maalirra akka jiran beekan heddummeessuudhaaf irratti xiyyeeffatanii hojjechuu barbaada. Sochii keenya kanas dargaggoota, geessota, daa'immanii fi dubartoota mana bunaa keessa hojjetan irratti fuulleeffata. Itoophiyaa keessaa HIV AIDS ittisanii to'achuuf yaalii ta'u keessatti walitti bu'iinsii fi balaan namtolcheef uumamaa nu danqaa jiru ka jedhan Ministeera Fayyaa Itoophiyaa keessatti damee ittisaaf to'annoo HIV AIDSiif hojii raawwachiisaa dursaa ka ta'an Obbo Faqaaduu Yaadataa ibsanii jiru. Sababaa kanaan faca'inni dhukkubichaa dabalaa jiru beekuuf garuu qorannaa gaggeessuu gaafataa jedhan. Ilaalchi dogoggoraa uummati dhukkuba kanarratti qabuus kan gumaache qabaa jedhanii. ከዚህ በፊት ታሞ ሲማቀቁ የነበረ ብዙ ሞቶች የነበረ Kanaan dura dhukkubichaan qabamanii kan gidiraa argaa turan duuti baay'een kan ture ta'us kanneen vaayirasii HIV qaama isaanii keessaa jiraachuu baranii wal'aansi fayyaa argachuu qofa otoo hin taane akkuma sakaanii mucaa fayyaa argachuu haala dandeessisu. Uumamaa yeroo deemu namoonni dhukkubi kun akka waan nama hin miinetti baay'inaan akka hin jirre inumaayyuu hin jiru haga jedhanii yaadantu ga'an. Itoophiyaatti dhaabbata AIDS Health Care Foundation jedhamuuf meedikaal daayirektara ka ta'an Dr. Tasfaayee Tafarraa yaada kana jijjiirsisuuf hawaasa barsiisuuf sochiin turee fi waltajjiin marii gadi bu'aa dhufuu yaadachiisanii hubannoo wal dhahaa uummanni qabu kanaaf gumaacheeraa jedhaniiru. በመንግስትም ደረጃ በተለይ በተደጋጋሚ አሁን ላይ የኤችአይቪ ሜሴጆች በፊት እንደሚታዩት የተለያዩ Sadarkaa mootummaatti dhaamsi HIV AIDSiin ilaallatan akka duraan mul'ataa turan sana beeksisa adda addaan mala ittiin hawaasa dadammaqsan kilaboota HIV AIDSii hundeeffamanii mata duree marii dabalataa ta'uun dhiyaachaa turan dhabuun kan gumaache qaba. Ministeera Fayyaa irraa Obbo Faqaaduun garuu sadarkaa biyyaatti ilaalcha kana sirreessuuf hojiin adda addaa hojjetamaa akka jiru ibsan. Namoonni qoratamanii dhukkuba kana qabaachuu yookaan qabaachuu dhaba isaanii hin barre jiraachuun kanneen qoratamanis hatattamaan gara dhaabbilee fayyaa dhaqqabuu dhabuun wal'aansa fayyaa warra jalqaban keessaa dawaa fudhatan addaan kutuu fi hanqinni koondomii walumaa gala HIV ittisuu fi to'achuu keessatti danqaa mudatan ta'uu Dr. Tasfaayee Tafarraa ibsaniiru. Gama kaaniin Finfinnee keessatti faarmaasiiwwan yookaan manneen qorichitti gurguraman akkasumas gabaarratti hanqinni koondomii jiraachuun hubatameera.
ogeessonni waa'ee dawaa ka biyyattii akka jedhanitti kondomiin gabaarra jiru gosa Hiwot Trust jedhamu qofa ta'uu fi gatiinsaas kan duraan qarshii 5 ture gara 40tti guddachuusaa dubbatu. Gosti kondomii adda addaa kan ammaan dura gabaarra turan amma kan jirres ogeessonni dawaa kun dubbatanii jiran. Obbo Faqaaduu Yaadataa ministeera fayyaarraa akka jedhanitti faca'inni vaayirasii gadi bu'uu waliin walqabatee deeggarsi arjoomtoota addunyaa biraa kennamaa ture gadi bu'uusaan rakkoon akkasii uumamee jedhu. Mootummaan hanga danda'ame dhiyeessuudhaaf kan yaalaa jiru ta'us akka isa kanaan duraa ga'aa ta'uu dhiisuu malaa jedhan. PEPFAR Itoophiyaarraa Benjaamin Kaasdaan akka jedhanitti dhiyeessii fi raabsa kondomii akkasumas meeshaalee qorannoo waliin walqabatee hanqinni jiraachuusaa ibsanii rakkoo kana hambisuuf ni hojjannaa jedhaniiru. Kanumaaniin qophii fayyaarraaf jedhee xumura. Torbe immoo mata duree biraan walitti deebinaa nagaatti.